Ashama akkam nagaa jirtu ani barsiisaa Yoobsan Abbabeen jedhama. Baay'ee keessaniidha karaa YouTube Yoobsan Arguu channel na beektu. Baay'ee keessan immoo nan beektanii haa ta'uyyuu malee warri na beektan baay'ee tokko xiqqoodha. Oromoo miliyoona 60 oltu jira. Garuu baay'een keenya wantoota hin barbaachisneetu waanuma hiika hin qabne irratti walii isiisaa oolla malee waa wal fayyadu irratti baay'een keenya hirmaattota miti. Haa ta'uyyuu malee egaa har'a kananas bahee isin kadhachuuf osoo hin taane warreen osoo kadhaa hin barbaadin YouTube koo subscribe gochuu barbaadan kunoo as jala kana ni jira. Dhaxxanii Yoobsan Arguu YouTube channel subscribe, share, like, comment yoo gootan na fayyaduu dandeessuun isin jechuu barbaada. Sababni isaa immoo hin baattanii isinitti ulfaatu subscribe gochuu qofa like yookiin immoo wanta isinitti tolte duwwaa jalatti barreessuudha. Achi jalaa YouTube jalaa kan isin argattan tokko ni jira. Barnoota gadaa kutaa tokko haga kutaa 8ffaatti barnoota saayinsii waliigalaa, barnoota artii akkasuma wantoota nama bashannansiisan nama bohaarsan baay'eetu jiru. Baay'een keessan garuu argitanii hin beektan. Maaliif YouTube warreen saba biraatti iyyaa ooltu malee kan walii keenyaatti badaa hamilee walii ta'uu hin jaallannu. Maalii kanaafidha. Kanaaf immoo baay'een keessan osoo inni baay'een osoo hin nufiin selfishii osoo hin ta'in dhaqaatii subscribe naa godha. Kana jala kan jiru kana hunda isaa ilaaltanii Yoobsan Arguu YouTube channelidha. Asumaan TikTokii kanallee mee haa guddatu mee wanta yoo TikTokiin kollee haga tokko namoota bukkee anaan fayyada. Narra darbee immoo nama akka koo gargaarsa barbaadu baay'ee fayyaduu danda'a waan ta'eef mee like share do it godhaatii na jijjibeessaan isin jechuu barbaada. Galatooma ulfaadha. Oromoon hammataadha garuu kan isaaf dursa kennuu qaba. Waliisaaf dursa kennuu qaba. Nalisi haa jiraadhu mee atis jiraadhu jireenya kee. Nalisi haa jiraadhu mee atis jiraadhu jireenya kee. Ani barii of ta'a malee yaa musiin ta'uu tokkollee. Ani barii of ta'a malee yaa musiin ta'uu tokkollee. Nalisi haa jiraadhu mee atis jiraadhu jireenya kee. Nalisi haa jiraadhu mee atis jiraadhu jireenya kee. Ani barii